ኢትዮጵያ እየመከረች ነው። ኢትዮጵያን መሪያታ ጅርቲን መተዶሪ ወልተጂ ገሬን ኮሚሽኒ መሪ ብዮለሳ ጀደሙ ሆገና ጅሩት መሪን ኢትዮጵያን ትጅርቱ ኩን መሪ በክቡቶተ ኦሮሞ ቆልፈተ አጀንዳ ኦሮሞ ለገተ ፋላ ፈዲ ኦሮሞ ረት ጎደማ ጅሩዳን ሞ ያደ ጢንጠልቶተ ሲያሳ ኦሮሞ እርደደቢን ነጋም መሪን ኢትዮጵያን በክቡቶተ ኦሮሞ እሳን ኡጋን ካዮ መትቻ ታርካንፈቺ ሰኒት ከረጩ ፈተ መቃመሪ ብዮለሳቲን ኤገልተኩን በዋንሳ ዱርሴ ከን ቤከሙዳ እንጂፈነወን የመለቀብሶ ሳቲ ከነድራ ኬሰት ተርገተው ዱበ ዴብሱን ገቲ ኢትዮጵያን ኦሮሞ ከፈልቺ ሳባተ ከነትፉብሲሱዳ ራኮ ሲያሳ ብየቲ ሲቱ ከነሜሱ ጀዱ ሃዮን ሲያሳ አዴምሰ ኢትፈኬሳ መቃመሪ ብዮለሳት ኢንተርካንፈቺ ፈማጅሩ ሞርማን አዴምስ ኩን ኦሮሞ ደመክሱ ቀባ የሮ ኢትዮጵያን ኦሮሞ ረት መሪያቱቲ ኦሮሞን ሐረከ መረቴታ ኦሂን ቀቡ ከንጀደን ሃዮን በላከ ሰባት ኬሱሜሳ ጅሩስቴ ከነገሬ ሳረት ቢፈግራ ግራ ነጋመም ወሎን ቆለቹፍ ኦሮሞ ግዶቹ መሪቱ ወርባችሳ ጀድ ሴና ኬሰቲ ኦሮሞን የወልት ዱፌ ድብዴ ኬሱ ሳቲ ረት መሪያቹን ፈለዳሃተ ሁምነ ረኮፊ ፍረቹር ደርቤ ሐለቀ በተማናኖ ሳቲ ቡኡራራ ጅጅሩፍ ደንደው ተውሳብ ሃሮም ሰስር ነገዳ ጃራ ኩደ ጃፋ ኬስ መደወላ ቡጭ ተይቱ ረጋ ሰምኒ ጉዳን በአፍሪካ ኩን ጃራ ኩደ ጃፋ ኬስ በተለለል ሁምኖ ተገራገራ ግዶች ደንቀሜ ቄንሳ ድሬ ሎላ ታቴ ቀብዬንሳ ሰርበመቲ መደወላ ቡቶ ልገሆን ረኮሌ ሰሙደተን ረት ገድ ፈገኛን መሪአቴ ገዳ ሳቡ ኡራዋ ሁንደ ጅሩ ሳቲ ተ ሃሮን ፈቴ ተኩማን ፈለዳሃቴ ረኮሌ ሰሙደተን ጎቱማን ቆለቹን ጉዱማ ሳምር ከነሱ ደንደኡ ሴና ሰብቻ ተረጋዳ ወልት ዱፈኒ መሪያቹን ገዳው ፈጀቤ ፈተኒ ወሎን ፈለዳሃቹን አኩመ እንጂፈኖ ወጎተ ዲበሸኒን ዱራ ሐርአሳ ከፈኬኛቸው ዱበ ዴብኔ ካፍኑ ሰብቻ ቀቀብሲሴ ሐዋሲቻ ደፈጫ ደሙን ገዳን ሳስላፋቹ ነሞ ገብሩማ ጃራውሊ ሴና ኬሰት ትቃና አሙብ ሰብቻ ሳጥለ ጅራም ወለኬሰ ጃራ ኩደ ሰገለፋ ኬሰ በተለ ገዳን ኦሮሞ ላፋቻ ሞቶቲ ስርነ ገዳ ዱበት ገተኒ ሴራ ኦፊፍቱ መተንጀለች ኡመተ ቀበን በከበከት ቢቅላ ዱፈኒቲ ኡመኒ ተኩማ ድንቅሲሳን ጉዱማ ሳምር ከነሰሱን መሪፍ መረባ ዳቡን በከበከት ጨጨቤ ስርነ ጊተ ቢታጀለት ኩፉን ገብሩማ ጃራ ኦሊ ባቴራ ኤርገሲስ ቀብሶ ቆናን ቡልቶተ ባሌ ሃንገ ቡረፈሙ ወልዳ መጫፊቱ ለማት ዳለቹ አደብልሱማ ኦሮሞ ሃንገ ፍኒኑ ቀብሶ ቄሮ ኦሮሞች ቾቺወን ጭንቁርሳ ጊተ ቢቶታ ፊያቦጂ ሂሬ ፍራ ቆለቹፍ ጎደመን መርቹ ቡአ ወልት ዱፈኒ መሪአቹ ትረን ሶቺወን ገብሩማ ቆለቹፍ ቢፈገራገራን ጎደመን ኬሰትስ ኦሮሞን ዮ መሪአቴ ካዮ tokkoof waloon dhaabbate humna injifataa diina kokkee qabee hanga sirna jijjiiruutti gahu akkate injifannoowwan dirree qabsoo walitti eeramaniin galmaa'an ragaa jiraatoodha. Oromoon gaafa marii dhabe gaafa wal dura dhaabbannaan hammaate garuu injifannoowwan eegelmaan isaatiin dhufanillee alagaan butamanii uummaticha qullaatti hambisuun guddummaa isaa dhabsiisanii roorroo biraaf kan saaxilan ta'uu seenaa kaleessaa turagaadha. jijjiiramoota siyaasaa Itoophiyaa bara 1991 fi bara 2018 booda haalonni uummata Oromoo jaarmiyaalee fi qabsaa'ota isaa mudatan agarsiiftuu bu'aa marii fi walta'iinsa dhabuu ilmaan sabichaa ta'uuf kan danda'anidha. Sirna dargee kuffisuu keessatti qabsaa'onni Oromoo gahee mataa isaanii ba'aniiru. Ta'us garuu isaan kaayyoo dhugaa sabichaaf dhaabbatan shiraan dhiibamanii sirni abbaa hirree wayyaanee waggoota 27f Oromoo gatii ulfaataa kaffalchiisaa bahe gadi dhaabbateera. Hammam jijjiirama siyaasaa bara 2018 Itoophiyaatti galmaa'ee dhugoomsuu keessattis dargaggoon Oromoo gahee adda durummaa ba'anii kumaatamaan aarsaa lubbuutti kaffalanillee bu'aan qabsoo ilmaan sabichaa butamee isaan jijjiirama aarsaa isaaniin fidan ganamanii uummata Oromoo roorroo balaa egeree isaatiif yaaddoo ta'eef saaxileera. Qabsoon qeerroo Oromoo injifannoon erga goolabameen booda injifannoowwan sabichaa akka of duuban garagalleef Oromoo gidduuttis wal dura dhaabbannaan akka hin jiraanneef qindeessummaa hayyootaa fi dhimmamtoota sabichaan gaaddisni Oromoo hundaa'ee ture. Kallattii jaarmiyaalee siyaasaatiin qabsoo Oromoo injifannoo irraa fageessuu keessatti kan qooda qabaataa ture aadaan siyaasaa jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo gidduu jiru duubatti hafaa ta'udha. Garaagarummaa siyaasaa garaagarummaa ajandaa poolitikaa qaban karaa ammayyaa'aa ta'een minjaala fuuldura ta'anii karaa qajeelummaa qabuu fi karaa uummata kanaan ceessu tarkaanfachiisuudha manna garaagarummaan siyaasaa madda jibbiinsaa madda wal qoodiinsaa madda wal dha'uuf madda wal adamsuu ta'ee itti fufuunsaa aadaan siyaasaa boodatti hafaadhaan jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo liqinfamuun isaanii injifannoon Oromoo akka fagaatu akka bubbuluu fi qabsoon Oromoo wareegama dheeraa akka kaffalchiisu qooda mataasaa taphatee jira. Aadaa kana keessatti jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo
gurmaa'anii dantaa saba kanaa kabachiisuuf waloodhaan qabsaa'u mannaa aadaa kanaan liqimfamuun waan tureef walirratti duuluu wal cabsuutu ture jechuudha. Wal cabsuu wal dadhabsuutu ture. Kanaaf akka waliigalaatti waan tarsiimamaa ta'e waan Oromoo ceesisuu irratti xiyyeeffachuu mannaa inni tokko isa kan biraa kuffisee bira darbuudhaaf haala itti deemamaa turetu ture. Marii itti fufiinsa qabu waltajjii ammallee jedhameeti jira. Waltajjii qabaachuutu jira. Paartileen siyaasaa har'a wal geessaniitu asirratti dhaabuu isin irra hin jiru. Itti fufiinsa fooramiin sun qabaachuutu irra jira. Fooramiin sun immoo jabina ijaaruudhaaf capacity building namni jedhe kana keessatti harka wal qabannaa yookiis shariikummaa afaan Arabaa waan ta'eef achi keessa kaa'ee shariikummaa alliances kan jedhu gochuudhaaf kan danda'amu waliin yoo dubbatanidha. Ejjennoo tokkoomeen jedhe kanarratti common ground inni jedhe national interest inni jedhe yoo dhaabbileen Oromoo kan mootummaarras jiran kan mormitootaas waan hojjetaniif tokkoon qaban taanaan siyaasas hin qabnu jechuudha. Siyaasuma iyyuu hin qabnu. Sababii kanaaf maal common ground waan irratti walii gallu tokko gadi baafnee dubbachuun nu barbaachisaadha. Deemudha. Wanni an recommend gochuu barbaadu mariin akkanaa kun akka itti fufuu fi fooramii tokko armoodoo dhaabdanii gaarii natti fakkaata. Maaliif Oromoo yeroo hunda yaada gaggaarii dhiyeessetti yaadni sun otoo qunnaan seeniin faca'ee hafa. Har'a qunnaa otoo tolchitanii gaarii natti fakkaata. Fooramii tokkoof namoota waan kana geggeessuu danda'an yoo itti keessan guyyaa murattanii reefu dubbatee jira ajandaa lafa kaa'atanii dursanii irra deemu keessattuu tokko mootummaa kana tumsuu irratti waa haala nagaa irratti haala misoomaa irratti haalli ittiin tumsamuu danda'u akkami kan jiru irratti irra caalaa immoo hariiroon paartilee jidduu kun amma mootummaa ba'aa akka ta'aa jiru paartilee mootummaan xiqqoo walitti bu'uudha gara fuulduraa paartileen fi walitti bu'uun mootummaadhaaf rakkoo ta'uu danda'a kanaaf paartileen kun hoggaa uummatatti ba'anii uummata gurmeessan uummata jaaran uummata kakaasan akka walitti hin buune tokkummaa Oromoo nu hundi akka ija qaroo jeteenyatti laalannuuf sun akka hin tuqamneef code of conduct reefoo addisuun kaasusan lafa kaa'uudhaaf suni waan ekspertiin anaaf qeelteennetu barreessuun ta'uu qabu waan namoonni irratti mari'atan paartileen irratti mari'atanii wal falmanii irratti walii galanii waadaa waliisanii waadaa san irbuusan immoo uummataan gahan ta'uu danda'uu qaba. Kanaaf har'uma waan tokko osoo gad dhaabbattanii sanbooda nutis warri hayyootas amma dandeenyu sin gargaarraa garuu wanni har'a facaafame kun lafatti akka nafne qunnaa tokko tolchitanii gaariin jedha galatooma. Fooramiin marii gaaddisa Oromoo jaarmiyaalee maqaa sabichaan socho'an gidduutti wal hubannoo uumuun wal dura dhaabbannaa bu'aa qabsoo sabichaa gaaga'uuf malu hambisuuf waltajjii hedduu abdatamee fi miira wal hubannoo gaariinis deemaa turedha. Yoo kana waliin mari'annee yaada hunda keenyaa goone Oromiyaa nagaa godhu number 1. Oromiyaa keessatti tasgabbiin akka inni dhufu godhu itti aansine immoo waan nuti jalqabne kun karaa dimokiraasiitti imallu kun etoo hin gufatiin akka inni deemu godhuun waan mijaa'e tokko keessatti dorgomuu qofa otoo hin ta'in akka inni mijaa'u mooraa sana mataasaa hojjechuun wannoo godhuun dirqama hunda keenyaati waan ta'eef yoo akkasitti waliin hojjenne gaarii ta'a jennee waan yaannuu fi wantoonni ganama kanas akka ka'umsaatti dhiyaatan. Inni tokko waan dhaabota Oromoo gidduu wal nyaachuu wal dura dhaabbachuu ka jedhe kana inni kun fedhiidhaan hin dhufne wal dura dhaabbachuudhaaf namni ijaarame sin jiru haala qabsoo fi haala sirna jalatti ijaaramne sirnichis kana keessatti qooda fudhatuun ka dhalatedha. Kana bal'isanii seenaa isaa dheeressanii himuun ni danda'ama. Haalli fedhiidhaan dhaaboti Oromoo wal dura dhaabbachuudhaaf ijaaraman garuu hin jiru. Kanaaf isa kana akkataatti cufannu ka jenneyyuu haalli isaa hanjaa amma waan ta'eef isa kana ni cufanna ka jedhu hundi keenya fedhii fi hawwii keenya abdii keenya. Waggaa darbe waan lollu beekna turre har'a garuu abbaa lollu hin beeknu. Qabsoo keenya kallattii tokkoon deema ture waggaa darbe. Diina irratti warra nu waajuu irratti warra nu saame irratti warra eenyummaa keenya cabse irratti warra nu salphise irratti ture. Har'a immoo eenyu irratti duulaa jirra walii keenya irratti. Caalabnee irraa rastaanaan jechuudha. Kanaaf kun dhaabbachuu qaba. Uummata beekaadha yoo ta'an uummata wal dhageenyu yoo ta'an kun dhaabbachuu qaba. Tarkaanfiin ni jalqaba maal ta'uu qaba? Lolli Oromiyaa keessatti geggeeffamu bakka hundumaatti yoo dhaabbachuu qaba. Qabxii gara 14-15 gubbaatti walii galleerra. Sabboon Oromoo gubbaatti hojii hojjennaa.
afaan federaalaa akka ta'u gubbaatti wajjin hojjennaa dachiin Oromoo Finfinnee qabee akka ta'utti akka daangaa isaa eegamu gubbaatti hojjennaa waan baay'ee akka walii galgala qabxii 14-15 jechuudha. Isa immoo hojiirra oolchuudhaa fi safuu Oromoo isa jennu lafa keewwanneerra attamitti siyaasa kana geggeessina attamitti wal hubannaa maal gochuun nurra jiru maal gochuun nurra jira seerus kanas gadi baafne safuu Oromoo jennee lafa kaawwannee jechuudha. Waliigaltee sana keessa waliigaltee lamadha. Tokko maal hojjechuudhaaf gaaddifni kun ijaarame maal fiduudhaaf ijaarame qabsoo Oromoo attamitti galma geessuudhaaf ijaarame dubbiin ijoo akka dubbii daangaa Oromoo akka dubbii afaanii akka federaalizimii dhugaa akka sabboonummaa Oromoo gubbaatti maal hojjechuun irra jira waliigaltee keenya keessa gubbaa jira gara qabxii 14-15 kana gubbaatti waliigalleerraa jechuudha. Isa hojiirra oolchuudhaaf immoo safuu Oromoo eeggannee wal dandeenyee wal hubannee wal utumnee wal mari'annee attamitti deemuun nurra jira sanas immoo lafa kaawwanneerra. Haa ta'u malee mariin Oromoon abdatee fi bu'aasaa hawwiin eeggataa ture kun haala hin eegamneen fashaleera. Fashaluu marii kanaaf adda durummaan ministeera muummee Abiy Ahimaditti quba qabu qooda fudhattoonnii fi keessa beektonni marichaa. Dhimmoota marii gaaddisa Oromoon wal hubannoon irratti uumame fudhatama dhabsiisuun gaaddisni Oromoo akka adda faca'u godheera. Kunis karoora paartiin isaanii Oromiyaa qofaatti dhuunfachuuf qaburraa kan madde ture jedhu. Fashaluun marii kanaa diigamuun gaaddisa Oromoo rakkoolee har'a Oromoo fi Oromiyaan argaa jiraniif bu'uura ijoo akka tures amanu. Jaarmiyaaleen Oromoo battala gaaddisni Oromoo diigamerraa kaasee yeroon sadarkaa jaarmiyaatti walitti dhufanii marii geggeessan rakkoo qe'ee Oromootti mudateef waloon furmaata barbaadan hin mul'anne. Hayyoonni sabichaas akka bara qabsoo qeerroo yeroon isaanitti waltajjii waloo uummatanii Oromoo rakkoo isa mudate keessaa baasuuf bifa qindaa'een hojiitti seenan sabicha karaa agarsiisan hin turre. Faallaa kanaatiin garuu humna qabsoo Oromoo adda facaasuuf qeerroo harka qullaa taankii dura dhaabbatee wayyaanee kuffise adda qoqqooduuf damni keessumaa garee aangoorra jiruun raawwatame salphaa hin turre. Qeerroo gariin isaanii faayidaa dhuunfaan sossobaniif jala hiriirsan gariin afaan qabatee akka taa'uuf itti murteessan. Kanaaf ammoo miidhama sabaa callisaan ilaaluun hidhannoo kaasee bosona seenuuf dirqame. Uummanni Oromoo marii fi walta'iinsa qabsaa'ota isaatiif ganamaa galgala watwaatus yaaddoo sabichaa hubatee fedhii saba isaatii dhagahee hawwii isaa galmaan gahuuf kan hawwaateen argamne. Bu'aan injifannoo dhiiga ilmaan isaatiin argate osoo hin dhandhamin humni qabsoo isaatiif faffaca'uun bu'uura tokkummaa isaatii diiguuf tattaaffiin garaagaraa godhamuun hawaasicha burjaajii hin malleef saaxile. Bu'aan faffacaatii humna Oromoo tokko lamaan sabicha gatii kaffalchiisuu eegalan roorroon deebitee qe'ee isaatti galte. Humni cabiinsa Oromoo irratti sirna jaarrachuuf socho'u ola deemaa isaa waraanaan duguugaa guddaa isaa salphisaa humna lagaa ija diinummaan sabicha laalutti bobbaasee qe'ee isaa irratti diigaa ummaticha jilgeenfachiisuuf gochoota seenaa keessatti iyyuu mul'atanii hin beekne hedduu raawwachiiseera. Sabboonummaan Oromoo xiqqeesse yaada jedhu hanga Oromoo waggoota kumaaf akka deebi'ee hin kaanetti cabsuun ni danda'amaatti yaadonni irra deddeebiin dhagahaman gochaan mul'achaa dhufuun egeree sabichaaf yaaddoo erga ta'anii bubbulaniiru. Ilaalchonni Oromoo fi Oromummaa akka balaa biyyaatti dhiheessan ijaaramoonni Itoophiyaa Oromoo irraa baraaruu yaada jedhu irratti hundaa'an adannoowwan Oromoon biyya hin qabu hanga qulleessinee Madagaskaaritti galchinaatti gahan hedadumaan fuulduratti bahaa dhufuun gochoota qe'ee Oromoo weeraruu barbadeessuu buqqisuu ajjeesanii ittiin dhaadachuu hanga jimlaan mana isaa waliin gubuutti ga'anis balaan egeree sabichaatti dhufe hangam yaaddeessaa akka ta'e ragaa kan bahanidha. Adeemsonni marii Itoophiyaa Oromoof keessaa lagateen tarkaanfachiifamaa jiran yaadonni jijjiirraa heeraa hanga diigumsa sirna federaalizimii sabdaneessaatti bifa garaagaraan calaqqisaa jiran murtoowwan adeemsa bakka bu'oonni sabichaa keessa hin jirreen dhimma sabichaa irratti darbuuf deeman ummatichaaf qormaata biraa biyyattiif madda rakkoo caaluu ta'uuf akka jiranis dursee kan tilmaamamedha. Oromoon balaawwan yaaddoo egeree isaatii ta'an kanneen akkamiin ofirra dabarsee biyya eenyummaa isaan keessatti kabajamee jiraatu fedhii isaas keessummeessitu wabii nageenyaa qabaatee ilmaan isaa sadoof qananiin keessa jiraatan ijaarrachuu danda'an waan marii Oromoo barbaaduudha. Haalota sabicha mudataa jiran kana keessaa ba'uuf muuxannoo jaarraa 16ffaarraa eegalee hanga waltajjiiwwan bu'uura qabsoo sabichaa turaniitti gaaddisawwan humna qabsoo Oromoo jechuun gara injifannootti ceesisan mara mil'achuun barbaachisaadha. Seenaa keessatti injifannoowwan Oromoon dirree garaagaraa irratti argate bu'aa walta'iinsa humna isaatii ta'uu
walta'iinsa humna Oromoo ammoo bu'aa marii isaatii ta'uu hubachuun egeree sabichaa qajeelchuuf gattaa'anii karra cufatanii mari'achuuf eessaan yaada hedduun qooddatani.